wanti gabaarraa bitamu maali kan jedhu osoo gaafatamtanii deebiin keessan maal ta'a laata? Saamunaa, kophee, moobaayila, uffata, zayita nyaataa kanneen hedduu caqasuu dandeessu. Kunis immoo hundi keessan kanuma akka deebiftan beekamaadha. Tarii gaaffii kana namoonni 100 fi isaa ol osoo gaafatamanii gonkumaa haadha manaa jedhee kan deebisu shakkii tokko malee hin argamu. Aadaa, duudhaa fi naamusaa akkasumas amantaa gaarii hawaasni keenya qabuun wanti kun ulfaataa fi safuu ta'us har'aaf biyyi kan isin daawwachiifnu gabaarraa wanti bitamu waayitaa jedhaman haadha manaa kan jedhan maatii akka raafuutti kan itti bitatan biyyi ni argamu yoo jenne ni amantuu laata? Maalaa softuu kan jettan yoo ta'e dubbiin keenya biyya keenyatti gabaa roobii fi sanbataa akkuma jedhamutti addunyaa keenyatti inumaayyuu biyya qaroomeeyyiidha jedhame keessatti waggaa waggaadhaan dubaroonni durbummaa qaban gurgurtaa fi gabaatti kan dhiyaatanidha. Ajaa'ibamoo safuudha jettu kana. Kan nama ajaa'ibsiisu immoo gabaan kun akkuma gabaa ayyaanaatti sangaa fi hoolaa yookiin re'ee yeroo dhaabbata isaa eeggatee gabaa haadha manaa dhaabbatee fi dubartoonni guddattootaa fi dubartoonni dargaggootaa bareedanii fi faayamanii abbaa manaa isaan bitatu jiruu fi jireenya isaanii guutuu waliin jiraachuu fi gabaa itti ba'anidha. Nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu maatii chaanaalii ajaa'ibaa keenya kutaa addunyaa maraatti argamtan. Wanti isinitti himuuf barbaanne waa'ee gurgurtaa gabaati yoo jettanii dogoggortaniittu. Inumaayyuu seenessi har'aa keenyaa bitamaanii fi bitataan fedhii isaaniitiin wal barbaadanii guyyaa walitti argan akka meeshaatti gatii hirrisii xiqqoo dabalii jechuun wal mormaa gabaa haadha manaa ittiin gaggeeffamudha. Dhuguma dachee kana irratti dhalli namaa gabaatti bahee gurgurama. Gaaffii jedhuu fi gabaa kana qofa osoo hin taane gatii isaas seenessi kun kan ifoomsudha. Addunyaa ammayyooftuu fi qaroomtuu kanatti haa xiqqaatus haa guddatus gaa'elli bu'aa qabeessii fi jaalalaa fi fedhii akkasumas waliigaltee qaama lamaatiin. Dhugaan jiru garuu Bulgaariyaatti kun seeraa fi duudhaa biyya sanaa hin fakkaatu. Biyya Bulgaariyaa magaalaa Astraazaagooraatti waggaa waggaadhaan dubartoonni dargaggootaa durbummaa qaban gabaan gurgurtaadhaaf itti bahan ni jira. Qaamolee mirgi dubartootaa haa kabajamuu jedhaniifiin dhalli namaa bilisummaan dhuunfaasaa siyaasnis ta'ee barmaatiriin sarbamuu hin qabu eenyuyyuu caalaa nutu isaaniif yaadaa jedhanii biyyootiin Awurooppaa waacanis kunoo funyaan isaanii jalatti biyya Bulgaariyaatti ta'aa kan jiru kun garuu wanta addadha. Awurooppaa bahaa Bulgaariyaatti kan gabaa ayyaana sangaa hoolaa re'een akkuma itti gurguramanitti yeroo eeggatee gabaa dhaabbatu ni argama. Dubaroonni guddattootaa fi dargaggootaa bareedanii fi faayamanii abbaa manaa isaan bituu jireenya koo guutuu isa malee hin jiraadhu jedhanii kan itti murteessan argachuuf gabaa kanatti ni yaa'u. Haadha manaa kee rabbitu siif kenna. Ijaa fi laphee kee kan hawwattu barbaadii akkuma jedhamutti dhiironni jibsi Bulgaariyaa garuu gabaa bahanii bultii isaanii hundeeffachuu fi jaalala osoo hin taane maallaqa qabatanii deemu. Kanaafuu akka uffataa yookiin kophee gabaa kana keessatti asiif achi deddeemanii isheen kun meeqa? Gatiin ishee hin baay'anne jedhanii wal mormaa bitatu jechuudha. Egaa kun qaroomeeraa baradheeraa mirga nama anatu beekaa kan jedhu Awurooppaa keessattidha. Raajiin kun kan raawwatamu. Bulgaariyaatti magaalaa guddina isheetiin shanaffaa kan taate Astraazaagooraa keessatti guyyaa eeggatee kan dhaabbatu gabaan haadha manaa kun ni jira. Magaalaan kun jiraatota 100,000 lakkaa'amu kan qabduu fi kanneen keessaa immoo 500 kan ta'an gosa jibsiidha kan jiraatu. Dhiironni jibsii kunneen immoo waqtii arfaasattidha haadha manaa bitachuu fi gabaa kan bahan. Dubaroonni durbummaa qaban caalbaasiin kan itti bitaman bareedinaan umuriin akkuma sangaan kun hojjaa isaa dheeraadha. Foon isaa diimaadha. Foon furdaa qaba. Hin dulloomne akkuma jedhamutti dhiironni kunneenis halluu duree kanaanidha gatii isaanii kan murteeffamu. Lammiileen Bulgaariyaa gabaa misirroo jibsii jedhanii kan waaman gabaan kun dubaroonni jibsii uffata aadaa dhedheeraa fi halluu ija namaa hawwatu uffachuun shaashii babbareedaa hidhachuun quba gurraa fi ilkaan isaanii warqiidhaan faayessuun abbaa manaa isaan bitu laphee isaanii hawwachuu fi gatii gaarii baasuufis akkasitti dhiphatanii qophaa'u.
Jibsiiwwan kunneen bakka deemanitti akka cunqurfamanii fi tuffataman ni himama. Awurooppaa guutuuttis jibbaan olaanaan fi qoodamuun bal'aan isaanirraa akka ga'us ni dubbatama. Baay'een isaanii garuu Bulgaariyaatti argamu. Jibsiiwwan Bulgaariyaatti argaman keessaa gosni Kaalaazii kan jedhaman 18,000 ni ta'u. Miseensonni gosa kanaa waggaa waggaadhaan dubaroonni durbummaa qaban bakka gabaa kanatti walitti qabamu. Jalqaba ji'a guraandhalaatti gabaa kanaaf ni dhufu. Yeroo baay'ee gatii misirroo irratti mariin bal'aan ni taasifama. Gabaan kun dargaggoota Astraazaagooraaf keessumaa jibsiiwwan gabaaf dhiyaatanii fi abbaa manaa isaanii argachuuf carraa qofaatti argatanidha. Carraa kanaan alatti gaa'ela hundeessuu carraan qaban murtaa'aadha. Jibsiiwwan kunneen biratti gaa'ilaan alatti walitti dhufeenya jalalaa fi quunnamtii saalaa raawwachuun kan abaaramee fi dhorkamedha. Safuudhas gabaa misirrootaa bareedanii bakka guddaa qabu kun etnograaferii Akaadaamii Saayinsii Bulgaariyaa yookiin qorataan dhimma sabaa Sheeltoo Kiristeef kan jedhanis namni dubara gabaaf dhiyaatee bitatu durbummaa ishee malee haadha manaa miti kan bitu jedhu. Maatiin haaraa misirroo kanaas sababa maallaqni guddaan itti bahee fi seeraan kunuunsee qabateessi jedhu. Umurii waggaa 18 kan ta'e Haristoof Joorjiif jedhamu abbaa dubaraa waggaa 18 kan taate waliin dhimma gatii irratti ni mari'atamu. Marii kanaanis dargaggoon kun gara fuulduraatti haadha manaa isaa taasifachuu fi dubara fedhee fi $7,500 dursa qabsiisaaf yookiin qabdii jechuudha kan dhiyeesse yoo ta'u, abbaan dubaraa kanaa immoo $11,300 gadi akka hin fudhanne jala muree itti himama. Dargaggoon kun dubara kana bitachuuf jecha gara biyya Qoophiroos deemee hojii hojjeteen maallaqa walitti qabateen kan bituuf barbaade. Akkaataa gabaa kanaatiin dubarri kun baay'ee bareedduu kan taate yoo ta'e gatiin ishee hanga $13,000tti siquu danda'a. Akka ishee immoo lafa kanarratti bareedduun hin argamtu kan jedhame yoo ta'e immoo hanga $21,000tti gahuu ni danda'a. Ajaa'iba mitiiree kun. Gosni jibsii Qaalaayizii jedhaman kunneen ijoolleen dubaroonni isaanii dogoggoranii jaalala keessa seenuun quunnamtii saalaa akka hin raawwannee fi durbummaa isaanii akka hin dhabneef mana barumsaa akka hin deemne taasisu. Umurii waggaa 16 hanga 21 gidduu jirutti dubartoonni argaman ijoollee isaanii barumsaa kutaa 8ffaa olii akka hin baranne ni dhorku. Inumaayyuu mana keessatti haadha manaa ta'anii maallaqaan bitamanii wayita deemanitti abbaa manaa isaanii fi maal gochuu akka qaban maatii isheetiin gorsi ni kennamaafi. Nyaata qopheessuun jirbii akka ofaanii fi jecha gorsi ni kennamaafi. Gosa jibsii waa'ee maanoo biratti barnoonni akka haala duriitti hin fudhatamu. Dubaroota jibsii Bulgaariyaa 5 keessaa tokko dubbisuus ta'ee barreessuu hin dandeessu. Baankiin addunyaa ragaa tilmaamaa dhiyeessinis dubartoota jibsii Bulgaariyaa keessaa 10% qofti gara barumsa sadarkaa lammaffaatti ce'aniiru. Fiilmii gabaasaa Young Birds for Sale jedhamee Maalen Laarsanii fi Alice Steiniin qophaa'es gabaan haadha manaa kun kan yaadameen ol walxaxaa rakkisaadha jedhama. Gabaan misirrootaa gosa jibsii Kaalaayizii keessatti aadaa jaarraa hedduu kan qabuu fi amma garuu guddattoonni dhiibbaa maatii isaaniitiin kan raawwatamedha jedhama. Bara Otomaan Tarkii mootiiwwanii fi mootummoonni addunyaa ciccimoon wayita bitanitti yeroo sana kan turte magaalaan Astraazaagoraan amma garuu gabaan haadha manaa hunda caalee akka beekamtu taasiseera. Sababii kanaanis turistoonni biyya alaa gabaa haadha manaa kana daawwachuu fi kumaatamaan gara magaalaa kanatti ni yaa'u. Dubaroonni guddattootaas isaan fuudhuu fi dhiira barbaadeef akka isaan bituu fi of qopheessu. Kana kan raawwatanis Roomaanii yookiin jibsiiwwanidha. Waggoota 100 hedduu darbanitti biyyootii Baalkaanii fi Awurooppaatti uummata biyya sanaarraa addaan qoodamanii kophaa isaanii jiraatu. Roomaanii yookiin jibsiiwwan kunneen seenaan duuba isaanii wayitaa qoratamu ka'umsi isaanii kaaba Indiyaa yoo ta'u, jaarraa 5ffaa irraa eegalee gara Ingiliiz, Giriik, Bulgaariyaa, Roomaaniyaa fi Tarkiitti akka godaanan ni himama. Akka waliigalaatti addunyaa kanarratti jibsiiwwan miiliyoona 10 akka jiraatan ni tilmaamama. Jibsiiwwan biyya deemanitti lafa qubatan irratti mootummaa dursuu waliin akka basaanuu waliin jaalatani. Yeroo baay'ee lakkoofsa uummataa mootummaan taasisu irraa ni baqatu. Sababii kanaan tilmaamuu malee baay'ina isaanii sirrii argachuun rakkisaadha. Yeroo ammaatti hawaasni jibsiiwwanii guddaan kan argamu Tarkiyyee keessadha. Lakkoofsi isaaniis miiliyoona 2 jedhameetu tilmaamama. Kan hafan immoo biyyoota adda addaa keessatti argamu. Baay'een isaanii bakka amma jiranitti kan dhufan
raayyaa ta'uun hundeeffamaniiti. Jibsiiwwan hawaasa bira dhaqanitti akka jibbaman taasisuu keessaa moortummaa raajuu fi barruu dubbisuun dursa irratti argamu. Jibsiiwwaniif muuziqaanii fi daansiin akka hafuura isaaniitti jaallatu. Sababiin isaas shubbisuu fi ragaduun wanta guddaa isaan ibsudha. Roomaan yookiin jibsiiwwan hawaasni isaan waliin jiraatu adda baasee isaanis kophaatti adda of baasanii bakka jireenyaa addaatti jiraatu. Baay'een isaanis kan hin baranne akkasumas barreessuu fi dubbisuu kan danda'an miti. Sadarkaa barnootaa tokkoffaa irras baay'een isaanii hin ceene. Miseensonni jibsii Bulgaariyaatti argaman wantoota adda isaan taasisu keessaa tokko yeroodhaa yerootti gurgurtaan haadha manaa taasisan tokkodha. Dhimma har'aaf isin daawwachiifnu kennaa cidhaa yookiin gabbarraa miti. Namni akkuma bara daldalaa garbaatti duubaa fi fuuldura ilaalee xiqqaa guddaa osoo hin jedhin nama keessaa nama filatee bareedina isaa dinqisiifatee kanatu naaf taatee jedhee haadha manaasaa akka oolaa yookiin sangaatti gabaa ittiin bitatudha. Bulgaariyaan miseensa gamtaa Awurooppaa fi mootummoota gamtoomanii taatus gabaan haadha manaa kun garuu biyya isheetti wayita raawwatamu harka ishee manattee taa'uu filatteetti. Dhugumadha jibsiiwwan haala jireenya isaanii hedduutiin qaama bulchuu fi mijataa waan hin taaneef gochawwan seeraan alaa akka qubannaa seeraan alaatiin mootummaa biyyattiitiin ilkaan akka isaanitti ciniinfamu taasiseera. Akkasumas qubannaa seeraan alaa isaanii kanaan alattis tajaajila bishaanii fi ibsaa argataniif kaffaluu diduun sarara elektiriikii fi bishaanii seeraan alaa diriirsuun mootummaa waliin irra deddeebiin walitti bu'aniiru. Bulgaariyaan dhaabbata mootummoota gamtaniitti erga makamteen booda jibsiiwwan 10,000 lakkaa'aman gara biyyootii gamtaa Awurooppaatti Bulgaariyaa akka riqichaatti fayyadamuun ce'aa turaniiru. Bakka sanatti maatii hundeessuuf fedhii waliin irratti hundaa'uun dhimma hafedha. Wanti hundi gurgurtaa ta'eera. Maallaqa kan qabu waan fedhe gabaarraa bitatee fedhii isaa guuttata. Achinis maatii hundeeffata jechuudha. Fedhii isaanii kana guutachuuf immoo gatiin gabaa murteessaadha. Isaan beekna jedhanii kan dubbatanis taanaan jibsiiwwan hawaasa biroo irraa fagaachuun qophaa adda bahanii jiraachuun isaanii fi aadaa hojii dadhabaa isaanii hiyyummaa keessaa akka jiraatan taasiseera. Sababii kanaanis ijoollee dubartootaa isaanii gabaaf dhiyeessuun jireenya isaanii fooyyeffachuu barbaadu. Kanaafis barnoota sadarkaa tokkoffaa erga barataniin booda mana akka hin baane taasisu. Achiin boodas maatiin isaanii dubaroonni kunneen haadha manaa akkamii ta'uu akka qaban hanga gabaaf dhiyaatanitti ni barsiisuu ni gorsu. Gabaan haadha manaa jibsii jalqabumaa maatiin jibsii ijoollee isaanii gurgurtaaf babbareechuu fi faayessuu uffata gaggaarii bituufi. Kun immoo maatii keessatti yeroo gammachuu guddaa ta'etu fudhatama. Dubaroonni gurguramanis baay'ee gammadoo ta'anii gara gabaa kanaatti deemuun isaan immoo dhimma baay'ee ajaa'ibsiisudha. Dubaroonni gurguramanis umurii fi bareedina isaanii irratti hundaa'uun gatiin isaanii kan murteeffamudha. Umuriin ishee waggaa 18 gadi yoo taate shakkii tokko malee dubara waggaa 25 taateen caalaa gatii guddaa ni baafti. Dhuguma gabaan haadha manaa kun Awurooppaa keessatti raawwatamuun isaa ajaa'ibsiisee malee biyyoota Eeshiyaa keessatti gurgurtaan haadha manaa bara kanatti dhimma haaraa miti. Yeroo ammaattis toora intarneetii irratti gatii ka'anii maallaqa hanga kana kaffaluu yoo dandeessan fuudhuu ni dandeessu kan jedhan ni argattu. Dhimma kana kan hojjetan marsariitii yookiin weebsaayitiiwwan 90 ol ni argamu. Kaayyoon marsariitii guddaa kanaas dhiirota Ameerikaa kiyyoo keessa galchuudha. Dubaroonni cidha barbaadan baay'een isaanii Ruusiyaa fi Filiippiins irraa kan dhufanidha. Giriik durduriitti waggaa waggaadhaan caalbaasiidhaan haadha manaa araddaawwan keessatti gaggeeffamaa akka turedha. Bareedduu dargaggeettii fi haalli fayyaa ishee hunda kan caale yoo ta'e gatii guddaa akka baaftu ibsameera. Hundi kunumtuyyuu Awurooppaatti dubaroonni akka beeladaatti haadha manaaf jecha fedhii isaanii fi gammachuu isaaniitiin gabaarratti hirmaatanidha. Yeroodhaa yeroottis addunyaa irratti beekamtii argachaa lakkoofsi daawwattoota Bulgaariyaa irraas ta'e kaan irraa haalaan guddachaa dhufeera. Xiyyeeffannoo idil addunyaas ta'e turistota gabaan argachaa dhufe kun faallaan immoo komii fi himannaa olaanaa itti kennamaa jira. Tarii dhiyeenyatti seeraan dhorkamuu fi carraa akka qabus himamaa jira. Kabajamtoota maatii chaanaalii ajaa'ibaa har'aaf kan qindeeffanne kanumaan xumurameera.
Akkuma kanaan dura chaanaalii keenyaaf namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun fi mallattoo bilbiltuu tuquun nooliin maatummaa keessan akka cimsitan yaadaa fi eeruu keessanis akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Haaraa kan taatan immoo chaanaalii ajaa'ibaatti akka makamtan kabajaan isin affeerra. Yeroo fi fayyaa gaarii isiniif hawwina.